keessa nama baasaatti keessa eenyota maalikana'ee anaduu kanan nagee Tole nagaanii fi araara jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayya keessanii? Ani obboleettiin keessan nagaan qaba. Nagaan koos immoo isa irraa afaadha. Waaqayyoodhaaf haa galatu. Isa madda nagaa koo fi madda nagaa keessanii ta'ee nu eegee nuti nu gargaare lafa kanaan nu ga'ee akka ittiin wal wajjiniin wal bukkee dhaabannee anis mana keessan isinis immoo mana keenya mana koo dhuftanii wal daawwannu baga rabbiin nu taasisee wal jajjabeessinu baga rabbiin nu taasisee aniif isin gargaaramne carraa qabaanne lafa kana geenyeerra rabbi keenyaaf galanni guddaan isaa haa ta'u guyyaarraa ijaan argineerra obboloota keenyas immoo warra guyyaa har'aa ijaan in argine akkuma koof akka keessan dalagachuudhaa manaa ba'anii karaa attafan haala adda addaatiin nu jalaa dhokatanii rabbiin isaa wajjiniin haa ta'u jecha isaan haa gargaaru jecha warra lubbuun hin jirre immoo rabbiin nafsee isaanii amaaru jecha obboloota kan kiyyaa sababiin kana hundumaa haasa'eef iyyuu aniif isin carraa qabaannee karaa rabbii gargaaramnee karaa waaqa keenyaa gargaaramnee lafa kana waan geenyeef galanni oolmaan har'ina ni sababiin ani har'a ga'u kootii sin fuuldura taa'ee akka ittiin haasa'uun koo sababii nagaan naa baay'ateef sababii nagaa qabuu fi kanaaf ani kana dubbadhe isiniin jechuu jaalladha obboloota kan kiyyaa. Meegaa har'a immoo Abarraash maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu. Wanti ani qabadhee isinii dhufee mee yuunaa milkaa'e piraankii wayii hojjedha jedhee yaada. Kan irratti hojjedhu immoo obboleettii keenya kanuma beektanii Tsahaay jechuudha. Tsahaay 70 wayiidhaan itti fakkaate chaanaal ishee Tsahaay irrattiin hojjedha yoonaa milkaa'ee duraa kaasee namni bilbilatti mijane na fakkaata narraa kaasaa hin jirtu. Mee piraankiin ishii godha akkamittiin immoo piraankii ishii godha chaanaalli koo na jalaa badee akkamii jedheetan sobiin itti bobbu'aa waan isheen naan jettu yaada isheen naaf qooddu wal wajjin hin taane ilaalla. Isiniin jechuu jaalladha obboloota kiyyaa. Mee nama lama sadi irratti nan godhaaniini iyyuu kun na milkaa'u ta'e jechuudha irrattaan bilbila. Iyyamaa kaasaan jirtu. Tsahaay kaasaan jirtu jira na fakkaate nama biraa irratti yaala nama waa'ee yuutuubii hin beekne irratti yaala waan jettu yaala. Ay siin jedha maal riippoortii gootamee baakkish dura nagaa na gaafadhu. Ameen siifillee akkam? Nagaa galata waaqayyo. Ishee waaqa jiraattee aan jedha. Yuutuubiin koo kana waggaa meeqa lafa dhiitaa wayina jalaa waan ta'e baakkish dhiisi. Ammanummoo jedheetti xaaraa ba'ee sinirraa fagaadhee sinirraa fagaadhee mimmi maalis maaltu na sobsiisa? Arra baakkish waan inni ta'e hin beeku ottumaan tuttuqu waan ta'e godhee bakka ani gubate beektaa.
Natti hin fakkaanne waan sirraa'u natti hin fakkaanne. Ani sinirraa fagaadhe amma kana qixxeessii wajjin illee naasofni gooddanyarra hundumayyuu gate. Dharraan akkatti isheen naaf loltutu argiteedha yuutuubii duukaa baddee naan jette lamee. Maal shokoksi ta'an ofii kootii koo aareen jira silaa maallatti shokoksi ta'a. በእናትሽ ቆይ ስራውን እንደንዳሙ አቤኮ ስራውን እንደንዳሙ ሜጋ አፈት ijoolleen akkatti yoo sirraa jechuudha. Garuu be'ani si arge har'aayyuu si argechuudha micoo be'ani har'aayyuu si arge. Yaada achirratti argita malee ani immoo irratti deebi'ee hojjechuu hin danda'u. Bakka gubateera. Yesus Kristos maantii bannaatis illee jedhee abaduu kabadus deebitee hojjetta maayidha bannaatis deebitee hojjetta nama si jala du'ee rakkatti hin boo'ini. Maalidha? Raamoti illee jedhee abaduu qaba. Amman dadhabinatu beeka miimmi amman dadhabinatu beeka irratti ijoollee irraa fagaadhe. Qanii meeqaan habtaamuudhaan wal lolee sababii kanaatiif sababii isa bakka isuma gorogora taa'e yeroo hundumaa. Eessi immoo waaqayyo waan godheef isatu beeka waaqayyo kan kara mana isaatitti si deebisuuf ta'e iyyuu an balleessiyyuu sanummaa waan hin taragaagganne tokkotti ijoollee gaafadhu akkatti deebi'amee too gaafatamu deebi'ee too hin sirraa deebi'amee too hin banama innu deebi'ee si bana. Maal deebi'ee naa bana yaaleera warra beeku ogummaa isaa warra qabanii dandiseera. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አራ በራሽ ነሙ hindu'a ara namnu hindu'a ara waaqayyo naan dhiisedha amma jilbifadhu waaqayyo ifa magaafadhu namnu hindu'a. አራ በራሽ በተሰንቂኝ በእናትሽ ወይ Maaliif ofiisee maal irratti dadhabinatu beeka. Maal isa malee kun akkattiin dhaabitti kan na uqqise maal erguma yuutuubii kana dalaguu jalqabe akkattiin uqqadhee kana uqqadheen argineeti. garuu amma nagaa qabdaati hin duune yookaan maatiin kee maas jalaan taane kan gubate yuutuubiidha malee maatiin kee yookaan ati mataan kee homaan taane oduu ati wayii taate yoo deebiftaa yuutuubii kan. Maalani waan guddaan irratti baasee hin beektu dhiisii miimmaleen waan inni irratti baasee dadhabbi. Kanaaf illee nuuqqadhe mirkiilamee akka nuuqqadhe si jaalalaan na qabe seetiin akka tuqqachuun koo baay'ee yuutuubii kanatti xuuxeen goggogsee kuna. ጌታ በኢየሱስ ለኪን ጋብታ አበራሽ waaqayyotti darbine shiin gaabbita waaqayyotti darbine shiin gaabbita namni dhalaa du'a jechuudha yuutuubiin gubattetti tarra waaqayyotti amarraranta nama dhalaayyuu hin awwaala namni lubbuu isaatu hin dhaba dharaabtaamus isa jiraattanaasa. Maanni himnan irratti iyyuu hin himne. Bakkaanis gubatu anchi ati nagaa qabaadhu deebitee banatta sabskiraayiti si goona bakka ammasi. Maaliif himmi ati qofti bichaani nama 1,000 fo'eessaan fida sa'aatii 4,000 eessaan fida waan akkatti inni nama gubatu hin beektu. Akkatti inni nama gubatu hin beektu himmi. Eshi akkaman si godhare abarrash mee maalan si godha ishee ani mee maal goona ishee amma boochee ishee maal gootame faayidaan kee maal jedhame.
galu biyyatti bakka erga yuutuubiin kunis na jalaa gubate hin galu duuba ittiin darbaa sumarra Ingalin taa'e ishiin galini. asimmaan taa'u duuba hin deema malee Deeme ishi duwwaayis. maachitti silaa dadhabeera dandeen hojjedhaa. Deeme ishi Dubaay nama osii ergu wasiis naggananyaa deemi bakka of hin cinqine hin boo'ine bageetaa Yesuus Kiristoos maanchi. Maali miimmiyaati immoo deeminaan jettaan iyyuu sodaachaan jira silaa seechee darbu hojiin isaanii silaa dugda nama ciradhanii. Eesha karaa barraash nama qofal. Siista dhuga rabbi hin galu kara biyyaan haan jedha akara gagga ifan akkana siin jedhaa beeyaa beekoo maalan si godha ishii. Qaama gochuu hin danda'u. Maa gochuu hin danda'anii. Habarraash waaqayyo gaddisiistaa jirtachi. Maal godhin jedhee waaqayyoo itti dubbadhe. Nan boo'e malee ogummaan miidhaara boo'e duras halkaniif guyyaa kana ijji kona dhukkube huqqadhe saatiidhuma sabiskiraabiidhuma kana na huqqise deebisi saatiidhuma guutuu kana na huqqise kunuun argite miti waan inni fakkaatu. Odoo ta'ee ishee yuutuubiin kun dhufaa? Maal ottuma deeyyuun ta'u laata maal isa wayya miti? Waaqayyo faadhisu ishee gooftaan koo sitti araaramu. Waaqayyo sitti araaramu ishee. Namni har'a bara keessa ilmoo gisee takka ilmoo sadii awwaala jira haati jechuudha. Hanga tubiin na jalaa gubateetti akkatti waaqayyo gaddisiista. Maaloo abarraash namni qalbii keetitti deebi'i. Waaqayyo siif haadhisu. Waaqayyo kan kee waan an biraa si yaadate jechuudha. Waaqayyo kan kee ta'e kan kee hin taane si harkaa fudhate jechuudha. Kan kee kan ta'e immoo waaqayyo siif kenna. Waaqayyo immoo kan godhe hundaa gaarummaadhaafi. Achiin sirraa kun eegamaa abarraash. Maanan godha waanumaan godhuuf waan hin jedhu dhabeemi. Isi bakka. Isi waaqayyo siif haadhisu beeko. Xoosii kee fudhatee habadu. Ati bichaan nagaa ta'e jechuudha. Kan bade hunduu waan waaqayyo hin jaalanneef abarraash. Haftaamutti nan himtu mitiiree daganaan bana. Ani sinimu haftaamutti. Atumti bichaan taragaaga'ee hin boo'in haftaamutti sinimu garuu boo'inaan har'aan booda nan hima haftaamutti. Inni immoo boonessa tapha miimii nama gubaa mati nagarre. Arabarrash gooftaan koo siif haadhisu. Kan godhe anchi oduu waaqayyo akkatti bochaa marartuu oduu waa'een fidiniiti haftaamu waan ta'e ta'e yuutuubii si wayya moo haftaamu si wayya ishee yuutuubiin siif haa deebi'u haftaamuun aduu. Maali kaammoo jaboo mirgaan tuqiin kaa. Maalan dhagaa'ammoo yuutuubiin gubatee ofan ajjeesa. Mimi. YouTubein kau asin guban yani pranking sirata jedhe. Merah fide. Juga. Kum nagaru. Yola trenki akatti gubate gete maal argite? Damma ko. Nara gubate. Waaqayyo siif haadhisu ishii bana. Maani immoo Mimi. Maalan si godhani dalaala fedhi? Baali iyo mana godhemmaa koshi. Maal garee kan na rifachiistu akka nama bo'oo ta'ee ta'u. Maalanchi anchi saba dallashamde Itoophiyaa dallashamde saba dallashamde. Gurra nama kana sagalee abdootti fixee yoo sagalee waaqayyo dhaggeeffattee dhumaan si bilbiluu baadhee. Suma naa bilbilanii ana ofiif qarra waaqayyo hoggaa meeqatti na qabachaa qabee kadhatte. Isi. Ana jedhu. Asitti araaramu
Akka gosi nama biraarratti hojjechuu yaadeen waa'ee yuutuubii nama beeku irratti hojjechuu yaadeetan jechuudha. Achumaan namni sun silkiinarraa kaasu iddoo jira fakkaatti mammaafamni mita kan ta'an caracabsiisu jedheen achumaan si argannaan dubbisirra gadi godhee bakka na milkaa'eera. Hordoftoota yuutuub chaanaal Abaraashii ergaa qabdu dabarfachuu dandeessa, nagaa dhaammachuu dandeessa. Laakiin nagaan sanachumatti sunumtu warra yuutuubii fakkaata. Ciao, shi. Waree kedisi amma waasaaf dhamaa hinaan jedhe. Naadi deenni. Mee rabbi edii koodii itti galchita koodii ilaala jettee itti galchita seete amma itti galchisitan haasaa goe. Tole hordoftoota koo piraankiin har'aa kun kana fakkaataa. Akkatti bohaartan abdii guddaan qaba. Turtii gaarii naaf qabadhaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessuu dandeessu. Akkanatti obboleetti koo waa'ee yuutuubiin beekne irrattiin hojjedhee naa milkaa'eera jedhee yaada. Baay'ee tokko ishee aarseera. Inni rifattee jirti. Ta'uu qaba kan rifachiisee dhumaaf inni itti bilbilee mitiiraanis. Inni akkasiin isiniin jedha. Guddaa isaa galatoomaa. Warroonni maatii koon taane maatii kootti dabalama. Wanni ani gadhiisu yeroo hundumaa akka isin bira ga'uuf jechuudha. Maatii kootti dabalama. Warri maatii koo taatan yaada qabdan iddoon itti balleesse waan sirreessuu qabu waan irratti argitan tokko hundumaayyuu toora koomentii koo jalatti saanduqa keessatti naa barreessuu dandeessu. Anis immoo yaada keessan keessummeessee isiniif deebisuudhaaf qophiidhaan isin jedha. Qophii jechuun wallaale. Qophiidhaan isiniin jedha obboloota kan kiyyaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Share, like, comment gochuun dagatinaa. Shalom. Nama baasa jikeessa eenyuta maali kana